Nagaa faraarri waaqayyoo lafa jirtanii fi qixa jirtan hunduma keessatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Har'a sagalee waaqayyoo akka wal wajjiniin ilaalluuf, akka wal wajjiniin hirmaannuuf waaqayyo carraa kan nuu kenne, waaqayyo guddisnee galateeffannaa. Araara waaqayyootiin, jaalala waaqayyootiin, eegumsa waaqayyootiin eegamnee baatamnee guyyaa kana geenyee jirra. Guyyaa kanatti immoo sagalee waaqayyoo soora lubbuu keenyaa isa ta'e karaa kan baasu, abdii warra kutatanitti immoo abdii kan horu, jireenya kan of keessaa qabu, bara hunduma keessatti ogummaadhaan kan guute, dubbii waaqayyoo jireenya kan guute, nagaan kan guute sagalee waaqayyoo kana akka wal wajjiniin hirmaannuuf waaqayyo carraa kana nuu kenne. Guddisnee waaqayyoon galateeffannaa. Galanni ulfinni bara hamma bara baraatti waaqayyoof haa ta'u. Har'a sagalee waaqayyoo kana mata duree kadhadhaa jedhu irratti sagalee waaqayyoo wal wajjiniin ilaalla. Egaa kadhanni kiristaanaaf barbaachisaadha. Amanaan tokko namni amanee Gooftaa Yesuus Kiristoos beeku akka kadhatu, kadhannaadhaan fuula waaqayyoo akka ta'u, kadhannaadhaan waaqayyoon akka barbaaddatu macaafni qulqulluun keenya nu abbooma. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo amma lafa kana irra jiraatetti waa'ee kadhannaa barsiiseera, waa'ee kadhannaa agarsiiseera. Kadhachuun nurra akka jiru, kadhachuun namarra akka jiru, namni kadhachuu akka qabu macaafni qulqulluun garatti nu barsiisa jechuudha. Egaa kadhanni maali yoo jenne, kadhanni waaqayyo wajjiniin dubbachuudha. Himata garaa keenya, yaada garaa keenya, gaafii keenya, galata nuyi waaqayyoof qabnu, gaafii nuyi waaqayyotti dhiyeeffannu, waaqayyotti karaan ittiin argisiisnu, karaan ittiin waaqayyotti ibsannu kadhata jedhama. Kadhachuun waaqayyoon galateeffachuu of keessaa qaba. Kadhachuun qalbii geeddarannaa of keessaa qaba. Kadhachuun seexana ifachuu of keessaa qaba. Kadhachuun waaqayyoon gaafii gaafachuu of keessaa qaba. Kadhachuun waaqayyoon dhaggeeffachuus of keessaa qaba jechuudha. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kadhanni meeshaa kiristaanni fi waaqni ittiin wal qunnamu, dhimma isaa kan itti waaqayyotti argisiifatu, dhimma waaqayyoo immoo kan ittiin waaqayyo irraa fudhatu, kan ittiin waaqayyo irraa argatu, qajeelfama, geggeessummaa, mul'ata kan ittiin namni irraa fudhatu kadhataan. Meeshaan isaa neetworkiin isaa kadhatu. Namni kadhatu michuu waaqayyoo ta'a, fira waaqaa ta'a. Waaqayyotti dhiyaata namni kadhatu. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Namni kadhatu waaqayyotti dhiyaata. Namni hin kadhanne waaqayyo irraa fagoo jira. Yaada garaa waaqayyoo baay'ee hubachuu hin danda'u namni hin kadhanne. Fedhi waaqayyoo maal akka ta'e hubachuu hin danda'u namni hin kadhanne. Waaqayyotti dhiyaanne waaqayyo waan fedhu, waaqayyo waan barbaadu, waaqayyoof waan malu, waaqaaf waan ta'u hundumayyuu baruu kan dandeenyu, hubachuu kan dandeenyu yoo kadhataan fuula waaqayyoo ta'an, yoo kadhataan itti siiqe, yoo kadhataan itti dhiyaanne waaqayyoon nuti fira waaqayyoo, waaqayyotti dhiyoo, michuu waaqayyoo taane jechuudha. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu seera uumamaa keessatti Abrahaam haala rakkisaa keessa, gaafii guddaa keessa gale, hibboo guddaa mana isaa keessaa qaba, rakkina guddaa mana isaa keessaa qaba. Waggaa 25 ol kan ta'e gaafii tokko mana isaa keessaa qaba. Waaqayyo garuu dhufee Abrahaamiin waa tokko dubbate. Fuula koo deddeebi'i, mudaa kan hin qabne ta'i, ana biraa hin dhabamin anatti dhiyaadhu. Fuula koo dura deddeebi'i. Kadhataan fuula waaqayyoo fuuldura akka deddeebi'u macaafni qulqulluun keenya nutti hima. Fuula waaqayyoo dura akka deddeebi'u akka argamu
Macaafni qulqulluun nu abboomu. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti iddoo baay'eetti kadhadhaa jedha. Kadhadhaa gaafa jedhu ilaaga. Kadhadhaa gaafa jedhu maal jechuudha? Kadhadhaa maaliif jedha? Maal jechuu isaati kadhadhaa jechuudha? Kadhadhaa gaafa jedhu tokko Waaqayyo wajjiniin maal godhaa? Dudubbadhaa jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni jedhe. Kadhadhaa gaafa jedhu Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadhaa gaafa jedhu Waaqayyo wajjiniin dubbadhaa, Waaqayyotti argisiifadhaa, Waaqayyo irraas dhaggeeffadhaa, dudubbadhaa, waliin mari'adhaa, haasa'aa Waaqayyo wajjin. Waaqayyo wajjiniin akka haasofnuuf maal kadhadhaa. Inni lammaffaan Waaqayyotti himadhaa. Kadhadhaa gaafa jedhu itti himaa jedha. Macaafa qulqulluu keessaa Filiippiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 6 Waaqayyoon nan dubbisa akkas jedha. Waan hundumatti kadhataan himataan galata wajjiniin wanta isin barbaachisu Waaqayyo irratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti iyyuu yaaddoo hin qabaatinaa. Egaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadhaa gaafa jedhu itti himaa, itti argisiisaa, itti dhiyeessaa, himaa jedha. Kutaa kana keessa isa akkuma arginu Phaawulos saba kanaan maal jedha? Waan hundumatti, egaa waan hundumaatti tokko lama waan cimaa waan salphaan jedhu waan hundumatti kadhanni kan barbaachisu Waaqa bira ga'uu, himanni kun Waaqa bira ga'uu qaba. Waaqa biraa furmaanni dhufuu qaba. Nama bira hin jiru kan Waaqaa ta'uu qaba. Kan jennee itti amannetti maal jedha? Wanta hundumatti kadhataa fi himataan galata wajjiniin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa jedha. Kadhadhaa gaafa jedhu Waaqayyo fuulduratti wanta isin barbaachisu hundumaa maal godhaa? Akka beekamu dhiyeessaa, akka beekamu godhaa, akka beekamuuf itti himaa jedha. Galanni guddaan Yesuusiif. Itti himaa jedha. Dhiphachuu miti, baatanii lafa guuruu miti, baatanii boo'uu miti, baatanii of nyaachuu miti, baatanii Waaqa irratti gungumuu miti. Waan hundumaa gaafii haa ta'u, hibboo haa ta'u, rakkina haa ta'u, lola haa ta'u, dhabuu haa ta'u, argachuu haa ta'u, wanta barbaachisu hundumaa maal godhaa? Waaqa fuulduratti himaa, dhiyeessaa, akka beekamu godhaa malee waan tokkotti immoo yaaddoodhaan hin qabaatinaa, yaaddoon qabaatinaa. Kanaaf kadhadhaa gaafa jedhu waan jiru san maal godhaa? Beeksisaa jedha. Kadhachuun barbaachisaadha. Kiristaanni gaafii qabutti dhiphachuun irra hin jiru. Boo'uun irra hin jiru. Ofirra taa'ee abdii kutatee maalan godha jedhee mandararra zooruun isarra hin jiru. Kadhataan, galataan, himataan maal godhaa? Fuula Waaqayyoo duratti akka beekamu godhaa. Akka beekamu godhaa. Namni bara kana yoo rakkinni isarra gahe, yoo gaafii qabaate, yoo wanta isa barbaachisu tokko argate, harka namaa ilaaluu deema, gara namaatti himuu deema. Namatti himata, sanittis ni himata, guddaattis ni himata, xiqqaattis ni himata, isa furmaata kennuu danda'u, san kennuu hin dandeenyettis himata. Garuu akkas miti. Waaqa fuulduratti akka beekamu godhuutu nurra jira. Kiristaanni wanta hundumaa Waaqa fuulduratti akka beekamu godha. Himaa itteera. Waaqa fuulduratti maal godhaa? Akka beekamu godhaa. Kanaaf kadhadhaa gaafa jedhu Waaqayyo fuulduratti beeksisaa, itti argisiisaa. Obboleessa koo, obboleetti koo, wanta si rakkise hundumaa namatti miti, gwaaddanyaatti miti. Tarii gwaaddanyaatti yoo hime, hiriyaatti yoo hime, na furaa laata, nan boqodhaa laata jettee
nama baay'eetti himte, gola baay'ee seente, hiikaa kan dhabde, macaafni qulqulluun wanta hundumaa kadhataaf galata himataan Waaqayyotti beeksisaa. Kadhadhaa, himaa Waaqatti. Namni Waaqa dhoksee namatti hima. Namni Waaqa jalaa fuudhee dhoksee namatti gola namaatti hin kaa'u. Mana namaatti hin kaa'u. Waaqatti himuun barbaachisaadha. Waaqatti dhiyeessuun barbaachisaadha. Waaqni akka beeku fedhii keenyan fuula Waaqayyootitti immoo beeksisuun dhiyeeffachuun barbaachisaadha. Furmaanni Waaqa bira waan jiruufi itti himaa, itti dhageessisaa jedha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Egaa kadhadhaa gaafa jedhu inni biraa Waaqayyotti iyyaa jechuudha. Waaqayyotti maal godhaa? Iyyaa. Waaqayyoos immoo akka isatti iyyinu hin barbaade. Waaqayyoos immoo akka isa kadhannu hin barbaade. Hin barbaade. Wanti Waaqni barbaadu jalqaba awwaayyuu miti. Raafamuu miti. Kiristaana nana dhagaye. Waaqayyo akka isa kadhattu barbaade. Namni kadhatu michuu Waaqati. Waaqaaf dhiyoodha. Waaqatti dhiyoodha. Seera Waaqaa hin hubata namni kadhatu. Qajeelfama Waaqaa hin hubata namni kadhatu. Hin fudhata namni kadhatu. Kanaaf maal godhaati? Kadhadhu. Kiristinnaan distaansii hin ta'u. Itti dhiyaata. Kadhadhaa. Ermiyaas 33:3 irratti akka jedha. Na kadhadhu ani sin dhaga'a. Na kadhadhu anatu si dhaga'a. Obboleessa koo, obboleettii koo, kadhadhu si dhaga'a Waaqayyo. Kadhadhu si dhaga'a. Kadhadhu si dhaga'a. Sin dhaga'a kadhadhu. Gara kootti jedhe. Ani siifan deebisa sin dhaga'ati. Gara kootti. Wadanee cuye. Amaariffa isaati. Oromiffaan na kadhadhu gara kootti. Ani maalan godha? Sin dhaga'a. Kanaaf Yesuus Kiristoos kadhadhaa gaafa jedhu maal jedha? Gara Waaqatti iyyaa. Sin dhaga'a. Isobu Waaqayyo si dhaga'a. Situn kadhanneefi malee. Natun kadhanneefi malee. Maaltu hundaa? Waaqayyo nan dhaga'a sin dhaga'a kadhadhu. Waan ati qortee bira ga'uu hin dandeenye hin ta'uun sitti mul'isa. Garuu si bira haa dhufu mee calqabeeti. Kadhadhu. Waan dabalataa miti. Waan dhoksaa. Waan ulfaataa. Waan si rakkise irratti iyyuu kadhadhu isarra darbee iyyuu waan si rakkise yoo dhabame iyyuu gaafii yoo dhabde iyyuu kadhadhu waan guddaa qortee bira ga'uu hin dandeenye Waaqayyo sitti argisiisa. Iccitii barootaa, iccitii Waaqaaf lafaa arguudhaaf kiristaanni kadhachuun barbaachisa. Kadhachuun barbaachisaadha. Awwaayya'uu miti, haasaa ooluu miti, mandararra deemuu miti. Kadhachuudha. Kadhachuun kadhadhaa gaafa jedhu gara Waaqayyootti iyyaa, Waaqayyootti himaa, Waaqayyo wajjiniin dudubbadhaa jedha. Egaa maaliif immoo kadhanna? Maaliif kadhanna? Maaliif kadhanna? Maal waan ta'eef akkamaa ta'uuf kadhanna? Kadhachuu yoo kadhanne maaltu ta'a? Maal arganna? Maaltu dhufa gaafa kadhanna? Maal fudhanna gaafa kadhanna? Maaf kadhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos. Duuka buutotaan kadhadhaa. Akkas godhaa kadhadhaa. Kadhadhaa jedha. Macaafa qulqulluu kakuu haaraa keessa gaafa deemnee ilaalla. Maaltu ta'a yoo kadhanne? Maaltu dhufa yoo kadhanne? Maal fudhanna yoo kadhanne? Maaltu nurraa hafa yoo kadhanne? Maaliif kadhanna maa? Tokko waan nu barbaachisu argachuudhaaf kadhanna. Waan nu barbaachisu argachuudhaaf fudhachuudhaaf kadhanna. Maatiyos 7 lakkoofsa 7 irratti akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Yesuusitti fufee kadhadhaa isinii kennama. Kuni dubbii Waaqayyoo, dubbii Gooftaa Yesuus Kiristoos isa sirrii, isa bara baraan jiraatu, isa jiraataa, isa sirrii, isa dhugaati. Maal godhaa? Kadhadhaa isiniif kennama.
barbaadaa isin argattu. Balbalas rukutaa isiniif hin kadhama. Hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata. Maal dhabde? Maaltu jalaa dhokate? Balbala kamtu jalaa banamuu dide? Akkamitti deemteeti? Karaa kam deemteeti? Haala kamiin deemteeti? Tooftaa kamiin deemteeti? Maaliif ta'uu dide? Maaliif dhabde? Maaliif sii banamuu dide? Maaliif argachuu dide? Egaa macaafni qulqulluun akkas jedha har'a. Kanaan immoo korre yoo ta'e har'a kanaan mokkorre. Kanaan yaali har'a yoo kanaan dura kanaan hin yaalin. Maal godhe? Dura kadhadhaa. Isiniif kennamaa hin fudhattu kadhadhaa. Kan kana caalu hin jiru gaa. Yesuustu jedhe kadhadhaatii isiniif kennamaa. Maaliif kadhanna? Waan nu barbaachisu fudhachuudhaaf kadhanna. Wanti nama barbaachisu hawwiidhaan hin argamu. Hawwiidhaan hin argamu wanti nama barbaachisu. Namaan qabaadhaan hin argamu wanti nama barbaachisu. Abaluu iddoo san jiraadhaan hin argamu wanti nama barbaachisu. Harki namaa, gargaarsi namaa yeroodhaaf. Deeggarsi namaa yeroodhaaf. Kennaan namaa yeroodhaaf. Wanti namarraa argannu yeroodhaaf. Wanti kadhannee argannu garuu kan bara baraati. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kadhadhaati isinii kennama. Barbaadaa hin argattu. Kadhataan barbaadi yaabe. Kadhataan barbaadi hin argatta. Kadhataan balbalicha rukuti. Nama qabattee miti kan balbalaan rukutu. Balbala eebbaa kan rukutu nama qabattee miti. Haalota biyya lafaa kana qabattee wanta biyya lafaa kana keessa jiru qabattee miti kan balbala eebbaa rukutu. Balbala eebbaa kan rukutamu kadhataan. Kadhataan banama balballi gaa'ilaa. Kadhataan banama balballi hojii. Kadhataan banama balballi eebbaa. Kadhataan banama balballi guddinaa. Kadhataan banama balballi nagaa. Balballi ulfinaa. Kadhataan hawwiidhaan itti. Kadhataan hin banamu. Kadhattee hin dhabdu. Kadhattee hin hanqattu. Kadhattee hin dhabdu. Kadhataan barbaaddu. Kadhadhu waan si barbaachisu argachuu barbaaddaa. Kadhata. Dhugaa dhagaa bara baraanuu dubbii Waaqayyoon jijjiiramu kadhatanii argatu. Inni lammaffaan maaliif kadhanna? Qorumatti akka hin galleef kadhanna. Inni lammaffaan qorumsatti akka hin galleef kadhanna. Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 38 irratti akkas jedha. Qorumatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa. Hafuurri illee dhimmaadha. Foon garuu dadhabaadha isaaniin jedhe. Ammas achi hiiqee kadhatuma isa duraan kadhate. Kadhatuma isaa duraan kadhate hin kadhate jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Egaa kutaa kana keessatti Gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buutota fudhatee gara Geetsemaanitti erga ol ba'ee booda kadhataaf ol ba'e. Kadhachuu dhaqe. Namoota kana wajjiniin kadhachuu dhaqe. Duuka buutota kana wajjiniin kadhachuu dhaqe. Duuka buutonni hin rafan. Biraa rafan. Yesuus Kiristoos jechaanis gochaanis akka isaan kadhatan barsiisaa ture, barsiisaas jira. Inni kadhachuu gaafa dhaqu isaan hin rafu. Deebi'ee gaafa dhufus rafanii jiru. Isa dhumaa irratti akkas jedhan dhufee raawwatee dammaqse. Isin amma ammaatittuu inuma raftu. Isin hanga ammaatti rafaa jirtu. Eegaa waa tokkoon isinitti ana wajjin ol baatanii anaaf kadhachuudhaa dhuftanii anaaf kadhachuu hin dandeenye. Waa tokkoon isinitti maali? Isin ofii keessaniif dhaggeeffadha. Isin ofii keessaniif ofiif mana keetiif jireenya keetiif maatii keetiif lubbuu keetiif eebba mana kee keessa jiruuf gaa'ila keetiif argoon
kadhadhaa maal akka hin taaneef qorumsatti akka hin galleef kadhadhaa qorumsatti akka hin galleef. Wanta baay'eetu nama qora. Jireenyi nama qora. Argachuun nama qora. Dhaggeeffadhu. Dhabuun nama qora. Taayitaan nama qora. Gadi bu'uun nama qora. Ol ka'uun nama qora. Dhabuuf argachuun nama qora. Waan baay'eetu nama qora. Qormaanni biyya lafaa kana keessaa danuudha. Halkaniif guyyaatti qormaanni baay'eetu jira. Kiristaanni hin qoramu jedhama. Qormaata danuutu jira. Qormaata danuutu dhufaa oola. Qormaata danuutu si qunnamaa oola. Garuu macaafni qulqulluun kun maal jedha? Maal barsiisa? Maal nu gorsa waa'ee kanaa yoo jedhu? Isin qormaata jalaa ooluu yoo barbaadde, manni kee akka hin qoramne yoo barbaadde, dhabuudhaan akka hin qoramne yoo barbaadde, argachuudhaan akka hin qoramne yoo barbaadde, dhukkubaan akka hin qoramne yoo barbaadde, balaata isaatiin akka hin qoramne yoo barbaadde, qorumsatti akka hin galleef maal godhaa? Dammaqii kadha. Furmaanni isaa kana. Furmaanni isaa kana. Furmaanni isaa kana. Hiikuun isaa kana. Qormaati mana kee irraa akka darbu yoo barbaadde biyya kana. Waaqayyo qajeelfama kenna nama kadhatuuf. Haleluuyaa. Waaqayyo furmaata kenna nama kadhatuuf. Waaqayyo karaa argisiisa nama kadhatuuf. Waaqayyo abdii kenna nama kadhatuuf. Karaa ittiin ba'an, karaa ittiin oolan, karaa ittiin jiraatan, karaa ittiin miliqan hin argisiisa warra isa kadhatan Waaqayyo. Qormaatatti akka hin galle. Dhadhagaa manni kee akka qormaatatti hin galle barbaaddaa? Ati akka qormaatatti hin galle hin barbaaddaa? Qormaatatu sitti baay'ate hoo? Qormaatatu sirraa deemuu didee? Qormaatatti akka hin galle barbaaddaa? Furmaanni isaa kinoo sagalee Waaqayyo akka jedhutti dammaqii kadhadhu qormaatatti akka hin galle jalaa baana. Karaan itti qormaata oolan kadhata yaa obboleessa. Mana kadhatti keessa hin jirre qormaatatti itti baay'ata. Jireenya kadhataan hin baane, jireenya kadhataan hin galletti qormaatatu baay'ata. Gufuun baay'ata, qoree baay'ata. Kadhatti qoree nama jalaa kaasa. Kadhanni gufuu nama jalaa kaasa. Kadhanni isa riphee si qoru kaasa. Kadhanni isa mana kee marsee si qoruu barbaadu hin diiga. Kadhadhaa, dammaqaati kadhadhaa. Haalleluuyaa. Namni kadhatu qormaata jalaa oola. Manni kadhatu qormaata jalaa ba'a. Lubbuun kadhatu qormaata jalaa oola. Yesuus jedheera kadhadhaa qormaatatti akka hin galleef. Qormaatatti akka hin galleef maal godhaa kadhadhaa? Abbee qormaatatti jalaa ba'uu yoo barbaadde furmaanni isaa gaa tokkoof tokko. Biyyi qormaata jalaa akka ba'uuf biyyaaf kadhachuun barbaachisa. Biyyi kadhachuun barbaachisaadha. Waldaan kiristaanaa qormaata jalaa ba'uudhaaf kadhachuun barbaachisaadha. Dhaloonni qormaata jalaa ba'uudhaaf kadhachuun barbaachisaadha. Awwaayyuu qofa miti, haasa'uu qofa miti, dubbii afarsuu qofa miti, asiifatti yaa'aa ooluu qofa miti. Haleluuyaa. Kadhanni waan hunduma gochuu hin danda'u. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Kadhanni waan hunduma gochuu hin danda'u. Kadhanni jalaa nama baasa. Kadhanni nama dabarsa. Qorumsatti akka hin galle barbaadda taanaan kadhanni. Sadaffaa wanta hamaa jalaa ooluudhaaf kadhadhaa. Waan hamaa dhufuuf jiru jalaa ooluudhaaf kadhadhaa. Sagalee Waaqatti jedha. Hirriitti dhaggeeffadhaa dubbiin kun bilisa nama baasa. Hamaa jalaa ooluudha. Isa dhufe miti. Isa ganaa dhufu jalaa isa oolu. Maal godhan? Kadhadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36 akkas jedha nan dubbisa. Yeroo hundumaa dammaqaa. Yesuustu jedhe. Yesuustu jedhe. Yesuustu dubbate dubbii kana. Maal godhaa? Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jedhu kana hunduma jalaa ba'uudhaaf
wanta ta'uuf jedhu kana hunduma jalaa bahuudhaaf ilma namaa duras dhaabbachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa. Ergaa dubbii Waaqayyoo guddaadha. Dhaloonni keenya kana dhaga'uu barbaachisaadha. Biyyi keenya kana dhaga'uu barbaachisaadha. Ola deeman keenya kana dhaga'uu barbaachisaadha. Sabni keenya kana dhaga'uu barbaachisaadha. Kun dubbii Waaqayyooti. Kun dubbii Waaqayyoo furmaata kenna. Kun dubbii Waaqayyoo qoricha rakkinaati. Maal godhaa jedha? Egaa yaa isa dubbii kana dhagaa jirtu. Dubbii kana har'a siifan qaba. Maal godhi? Dammaqi. Yeroo hundumaa dammaqaa. Wanta ta'uuf jedhu kana hunduma jalaa ooluudhaaf. Waan nama sodaachisu jalaa ooluudhaaf. Waan badaa gurra namaa cuuban, mana namaa cabsu, hamilee namaa cabsu jalaa ooluudhaaf. Tokko ilma namaa fuulduras dhaabachuudhaaf. Jabaadhatii kiristaanota nana jabaadhatii kadhadhaa jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kan ittiin oolan kadhatanii oolu. Kadhatanii oolu. Humna kan ittiin argatan kadhatanii humna argatu. Yesuus fuuldura dhaabachuudhaaf gaafa dhufaatis yookiin immoo gaafa deemsa keenya dhaabachuudhaaf waan hamaa ta'uu jalaafis ooluudhaaf gara Waaqayyoo ta'uudhaaf yeroo hundumaa dammaqnee jabaannee kadhachuun barbaachisaa akka ta'e Macaafni Qulqulluun keenya. Dubbii Waaqayyoon irra sii qaba. Dhalli kee waan hamaa jalaa akka ooluuf. Manni kee waan hamaa jalaa akka ooluuf. Lafti kee, dacheen kee, biyyi kee waan hamaa jalaa akka ooluuf. Dammaqii kadhadhu. Meeshaa guddaan ittiin oolan kadhata hin gatin. Kadhati mana kee keessaa hin bahin. Wanta hamaa jalaa ooluudhaaf. Ilma Waaqayyoo fuuldura dhaabachuudhaaf kadhachuun barbaachisa. Inni biraa gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf kadhanna. Galanni Gooftaa baata. Egaa namni gammachuu hin barbaanne hin jiru. Gammaduu barbaada. Gaa'ila gammachuudhaan guute argachuu barbaada. Maatii gammachuudhaan guute keessa jiraachuu barbaada. Jireenya gammachuudhaan guute waan itti tole, waan isa gammachiisu. Yeroo hundumaa gammadee jiraachuu barbaada. Namni kana hin barbaanne hin jiru. Hawwiin nama hundumaa gammachuudhaan jiraachuu dhagaa. Fedhiin nama hundumaa gammachuudhaan jiraachuu. Gammachuu guutuu, gammachuu adda ciccitaa hin taane, gammachuu sirrii ta'e qabaachuudha. Namni hundumtuu waa'ee ofiisaa qanii tokko gadda ofitti yaadeen beeku. Gadduu yaadeen beeku, boo'uu yaadeen beeku, rakkachuu yaadeen beeku, ofii hawween beeku. Dhiphina namni jaallatu hin jiru. Gammachuu jaallata. Egaa isa jaallatu kun guutuu hin ta'a. Guutuu kan ta'u garuu yoo maal goote hin jedhu. Macaafni Qulqulluun gammachuun kee guutuu akka ta'uuf. Galanni guddaan Yesuusiif haa ta'u. Manni kee gammachuun mana kee guutuu akka ta'uuf. Gammachuun gaa'ila kee keessa jiru guutuu akka ta'uuf. Gammachuun jireenya kee keessa jiru guutuu akka ta'uuf. Argattee akka gammadduuf. Fudhattee akka gammadduuf. Jiraattee akka gammadduuf. Baatee galtee akka gammaddu yoo barbaadde. Na dhaga'i sagalee Waaqayyoo kadhadhu. Kadhadhu. Kadhataan guutuu ta'a gammachuun. Waan biraatiin hin jiru. Kadhattee taanan Waaqayyoo biraa gammachuu guutuu. Wanta biraa wanti addaa hin jiru. Kadhatanii gammadu. Kadhatanii gammachuu guutuu fudhatu. Kadhatanii gammachuu sirrii argatu. Gammachuun keessan maal akka ta'uuf guutuu akka ta'uuf. Kadhadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:24 irratti akkas jedha sagalee Waaqayyoo. Hamma ammaatti isin maqaa kootiin waan tokko illee hin kadhanne
Egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa. Hin fudhattuus isaaniin jedhee jedha. Dubbiin kun dubbii Waaqayyooti. Dubbiin kun dubbii sirriidha. Tooftan itti gammachuu argatan, karaan itti gammachuu argatan karaa kana asii. Karaa biraa deemtee gammachuun kee guutuu. Abshaalummaadhaan deemtee gammachuun kee guutuu. Biyya lafaatti michoomtee gammachuun kee guutuu hin ta'u. Karaa namni deemee gammachuu barbaadu deemtee gammachuu argachuu hin dandeessu. Hin jiru gammachuun achi. Guutuu hin ta'u gammachuu. Gammachuun achi keessaa argamtu gammachuu yerooti. Gammachuu yerooti, kan yerooti, guutuu miti isheen hir'uudha. Guyyaa yoo gammadde galgala nama bochifti, ganama yoo gammadde galgala nama bochifti. Gammachuu guutuu argachuu feetaa? Kadhadhaa jedha dubbii Waaqayyoo. Biyyi kadhati keessaa bade gammachuu qaba. Waldaan kadhanni keessaa bade gammachuu qaba. Manni kadhanni keessa hin jirre hin gammadu. Hin lolama, hin nyaatama, eebbisaa hin nyaatama, nagaansaa hin nyaatama. Firaashin inni irra ciisullee isa nyaata. Gammaduu hin danda'u. Ciisee gammaduu hin danda'u. Ka'ee gammaduu hin danda'u. Hojjetee gammaduu hin danda'u. Nyaatee uffatee gammaduu hin danda'u. Burqaan gammachuu namoota kan macaafni qulqulluun nu barsiisu kadhata. Dallaa kadhataa keessaa baanii gammachuu hin jiru. Toora kadhataa keessaa, intarneetii kadhataa keessaa baatee gammachuu tokko iyyuu hin argatu. Gammachuu guutuun kadhata keessa jira. Gammachuu barbaaddaa? Gammaduu barbaaddaa? Gammachuu guutuu walitti bubaa isa sirrii argachuu barbaaddaa? Maal godhi? Kadhadhu. Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Kadhadhu. Yoon kadhanne gammachuun guutuu ta'u. Yoon kadhanne gammachuu sirrii argachuun hin danda'amu. Inni biraa maaliif kadhanna? Tajaajiltoonni mana Waaqayyoo akka baay'ataniif kadhanna. Waa'ee jireenya keenyaa qofaaf miti. Warri dubbii Waaqayyoo dubbatan, warri dubbii jireenyaa kana labsan, warri waa'ee nagaa lallaban, haleluuyaa, warri waa'ee Yesuus Kiristoos dubbatan, warri wangeelaaf afaan ta'an akka baay'ataniif, biyya kana keessa akka guutaniif, hojii Waaqayyootitti hojjettoonni akka yaa'aniif maal godhu? Hin kadhanna. Kadhadhaa Waaqayyoon hojjettoota mana isaa, maasii isaa akka baay'isuuf maal godha? Kadhadhaa jedha. Luqaas boqonnaa 10:2 irratti sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Inni isaaniin midhaan sassaabamu danuudha. Hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Kanaafis hojjettoota midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaan midhaanichaa kadhadhaa jedha. Tajaajiltoonni mana Waaqayyoo warri dubbii Waaqayyootiin namoota gara mootummaa Waaqayyootitti sassaaban, warri badiisa jalaa jireenyatti waaman, warri dheekkamsa jalaa dhaloota furmaatatti waaman haa baay'ataniif. Hojjettoonni gooftichaa haa baay'ataniif, haa yaafatuuf, Waaqayyo akka isiniif kennuuf, akka maasii kanatti hojjettoonni baay'een danuun akka ba'aniif maal godhaa? Kadhadhaa. Bara kana hafeera baay'eessaa Waaqayyoon tajaajila akka namaaf kennu hin kadhatu. Namni baay'een tajaajiltoonni akka ka'an hin kadhatan. Hafeera nama baay'ee, jilbibbii nama baay'ee keessa, kadhata nama baay'ee keessa hafeera kuni. Garuu macaafni qulqulluun maal nu gorsa? Hojjettoonni mana Waaqayyoo akka baay'ataniif kadhadhaa. Tajaajiltoota kadhadhaa. Haa baay'atan hojjettoonni Waaqayyoo. Warri dubbii Waaqayyoo dubbatan haa baay'atanii. Warri sagalee Waaqayyoo labsan kuffisuu miti, rukutuu miti, cabsuu miti, haa baay'atanii. Baay'atan jedhanii tokko gadi qabanii tokko ol kaasuu miti, dhagaa itti guuruu miti. Maal godhaa? Hinda'umaa baay'atan isaan kadhadhaa hin jiran. Xiqqoodha isaan. Galanni guddaan Waaqayyoo baata. Inni biraa maaliif kadhanna? Warri dubbii Waaqayyoo tajaajilan, tajaajiltoonni sirriitti dubbii dhugaa kana nama biraan akka ga'an, afaan isaanii, arrabni isaanii akka hiikamuuf kadhadhaa. Dirqama nama tajaajilu qofa miti, kadhadhaa.
amantoonni tajaajila isaatiif akka kadhatu, amantoonni lubootaaf akka kadhatan, amantoonni biyyaaf akka kadhatan, amantoonni warra dubbii Waaqayyoo kana qabatanii ba'an humnaan akka dubbataniif, sodaa tokko malee ija jabinaan dhugaa kana akka himaniif, namni dhugaadhaan akka tajaajiluuf, dhugaadhaan akka deemuuf maal godhaa? Kadhadhaa. Tajaajila hamachuu miti, dogoggora isaa labsuu miti, dogoggora isaa baay'isuu miti, dogoggora isaa sanitti butuu miti. Inda'uun karaa sirrii akka deemaniif yoo barbaadde dubbii dhugaa kana ija jabinaan afaan saaqqatanii arrabni isaanii akka saaqqatamu, saaqqamee akka dubbatan yoo barbaadde maal godhaa? Kadhadhaa. Akka kadhannuuf dubbiin Waaqayyoo ija jabinaan akka dubbannuuf dubbii Waaqayyoo nu abbooma jechuudha. Efesoon 6:19 irratti isa dhumaa dubbiin Waaqayyoo biyya irratti akka babal'atu, ari'atama keessa darbee, gubachuu mana Waaqayyoo jala darbee, lola jala darbee, mormii jala darbee, dubbiin Waaqayyoo bal'inaan akka bal'atuuf, biyya akka waliin ga'uuf, nama hunduma bira akka babal'atee ga'uuf, mana nama baay'ee akka seenuuf maal godhaa? Kan hundumaaf Waaqayyoon akka kadhannu nurraa eega, nurraa barbaada. Waa'ee jireenya keenyaa qofa miti, waa'ee wangeelli babal'achuu wangeelaa adaraan nutti kenname, dhugaan nu bira ga'e kun dhaloota bira akka ga'u, ifti nu bira ga'e kun warra dukkana keessa jiran bira akka ga'u, namni kana geessisu humnaaf ija jabinaan akka ba'uuf, nama saniifis kadhachuu, dubbiin kunis akka babal'atu, dubbiin kun kadhachuun nurraa eegama. Kadhadhaa. Of dhoksanii taa'u miti. Ani dhimma isaa kana keessa hin galu jedhanii harka keessaa baafatanii galuu miti. Maal godha? Akka dubbii Waaqayyoo babal'atuuf, mootummaa Waaqayyoo akka bal'atuuf, miilli Waaqayyoo akka tarkaanfatuuf, dhaloonni boojudha mootummaa Waaqayyoo akka booji'amaniif maal godha? Kadhadhaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Egaa dubbiin Waaqayyoo har'a nutti dubbate akka isa kadhannuuf, akka isa kadhannuuf, kadhachuu dhabuudhaan eebbi keenya akka nutti hin hir'anne jalaa akka baanuuf, dheekkamsa jalaa akka baanuuf, badiisa jalaa akka baanuuf, barri keenya gaddaan akka hin dhumneef, dhabnee waan barbaannu otoo hin argatin akka hin dhumneef Waaqayyoon har'a kadhadhaa nu jira. Namni nagaa dhabe haa kadhatu, namni boqonnaa dhabe haa kadhatu, namni eebba dhabe haa kadhatu, namni gaa'ilaaf hojii dhabe haa kadhatu, namni dhala dhabe haa kadhatu, namni nagaa dhabe, namni fayyaa dhabe haa kadhatu. Waaqayyo kana hundumaa hin kennaaf, harka guutee kennaaf. Kadhadhaa gaa isiniif kennamaa jedha. Kadhadhaa hin fudhattu jedhe. Gammachuun keessan guutuu hin ta'a, hin fudhattus jedhe. Maaloo gootan? Yoo kadhattan, yoo barbaaddan, yoo balbala rukuttan isinii banama. Balballi eebbaa hin banamu, balballi hafuuraa hin banamu, balballi jireenyaa hin banamu, balballi ulfinaa hin banamu. Yoo kadhanne, kadhatatti yoo deebine, manni keenya kadhataan waareffame, gaa'illi keenya gammachuu guutuu argata. Eebbi keenya dachaa nu ta'a. Kanaaf garuu kadhachuun barbaachisaadha. Isa dhageenyi Gooftaan nuuf haa eebbisu. Waaqayyoon isin haa eebbisu. Shaaloom.